Yaa obboleeyyan rabbumaaf wal jaalannee ilmii barachuudhaaf namuu walit dhufnee jarraa bareedaadhaa rabbiitu nuuf kennee niyyaadhaas tolfannee rabbiin gargaarfannee ilmii haa barannu mudhii jabeeffannee ilmii haa barannu mudhii jabeeffannee yaa obboleeyyan rabbumaaf wal jaalannee ilmii barachuudhaaf namuu walit dhufnee jarraa bareedaadhaa rabbiitu nuuf kennee niyyaadhaas tolfannee rabbiin gargaarfannee ilmii haa barannu mudhii jabeeffannee ilmii haa barannu mudhii jabeeffannee bismillah jeetiin dubbii jalqabadhaa maqaa rabbii guddaa bantuun taasifadhaa نبي خي جالا بودي أنبيادا محمد عبد الله المامنادا صلى الله عليه وسلم جتو وهين الرام فدا يا نبي ربي هدون سجالدا جاللتي أمي ماليني نبسدا سين دكنا باني أركن إفادا سرها جراتو نجيا رحمني هنگك يا مادا أهلي في صحابان قندان هنفني إستينام فدا غنا قبيتي يتين استركام فدا الحمد لله ربين كور جادا فدي إساتينين دفي أسداب بدا تبدونان ججو ساتي فين دبدا إفقوقرون تاتو تبين ججبدودا دنديتي قفامي فدوم ربيتي نمونا فبدا namuu waan danda'uun gahee fi bahuudha jechaa fi gochaanis toltuu hojjechuudha anis mee obsumaan narraa dhaggeeffadha waan akka dhaamsaatiin gurra isin buufadha miinaaf dhaggeeffadha osoo nan hifannee ilmii haa barannu mudhii jabeeffannee salaamun alaykum yaa obbolaa islaamaa